Furdina kan qannasu maal qofa ispoortii qofadha jechuudha. Kanaaf jennaan dawwaa garagaraa fudhattanii waan illee nyaatanii cuggaarraa of luqqisuu cuggaarraa of fixuudha ispoortii hojjechuu wayyaa jechuudha. Kun akkuma argitan jilgeeffadhee jira jechuudha. Kaameeraa sirriitti mul'atu malee jilgeeffadheetiin jira jechuudha. Salaamatan daganne salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuuna jirtu baga jiraattanii akkasumas warroonni akka tasaa miliyooniidhaaf maatiin taane sabiskiraayib godha gara maatiin miliyooniitti dabalamaa isiniin jechuun barbaada ispoortii walii wajjin hojjennaa jechuudha. Ganniin ispoortii hojjechuutti jirti. Ganni duukaa buune ispoortii hojjechuu qabna jechuudha. Ganni argitanii jirtu miti isheettis bara fuudhe bara. Isheenis rakkattee jechuudha akkuma koo rakkoo qabdi. Ganni rakkoo qabdi akkuma koo. Kanaafuu ganni duukaa buunamee ganni akka isheen taatu ganni akka isheen godhachaa jirtu waliin ilaallaa jechuudha. Silkiirraa isinii banee wal faana buunaa jechuudha. Ganni jira. Anas akkuma ishee harma narra baasee jechuudha. Harmaaf garaa nurra baasee jechuudha. Ani margaa kana irratti hojjedha. Ani garuu yeroo baay'ee ani ispoortii nama qannasu hojjedha. Garuu yeroo baay'ee ispoortii nan hojjedha. Dhugaa dubbachuuf ispoortii sirriitti hojjedha. Garuu hin dadhabee yeroo tokko deemu guyyaa lama sadii yoo hojjedhe guyyaa lama sadii immoo nan rafa. Nan dadhaba. Maaliif luka afaan na caccabaa. Luka afaan na caccaba jechuudha dhugaa dubbachuuf. Qaama gattaa yaasaa. Luka afaan na caccabaa. Asii deebi'ee immoo kun lafaan ka'u kun garbi ispoortii akkas chastii nama baasisu fa'aa jedhu fa'aa kana hojjedha yeroo tokko ispoortii chastii nama baasisu gaafa mucayyoon tokko ingiliffameetti itti argee jiru kun kanaa warra hojjetu warra hirree baasuudhaan jette. Ispoortii akkasii hojjedhanaan isa akkasii kana warra irree baasutu hojjeta. Ati maaliif ispoortii akkasii hojjettaa naan jette? Maal godhare? Waliin beeku. Kanaaf jennaan amma ganniini akkuma koo taate jechuudha. Akkuma koo irraaf jalli waliin beeku wal dhuge. Wal dhuge jechuudha kan ganni. Iseellee hojjaa qabdi. Xiqqoo isheerra qannasa malee. Xiqqoo isheerra qannasa malee. Haguma seete dheeyyaadha. Xiqqoo garuu amma tokko kan ishee immoo garumaa armaa ol irra guddattee gateettii kana qabdii laata. Ani gateettii kana borciidha. Kan hin qabu borciidha. Malee agas maraan qabu. Ganniin immoo deeqame koo waraabee jiru. Kan ganni immoo jechuudha. Kanumaa olila garaama kanaa olii itti fe'e. Garmalee matti fe'e jechuudha. Xiqqoo gara gadii kanan qabdu. Ani xiqqoo gara gadii kana waan jedhu. Waan jedhu ani ishee garuu jalatti maxxane jechuudha. Xiqqoo jala deebi'e. Rakkoo. Jaartii natti kaanti. Hayi baaba. Ilaali silkii kee ilaali. Ittiin kolfin. Mijaa isaan kolfoon allaale ummaan kiyya maal taate dee fakkaata. Kanaaf jennaan xiqqoo achi ol guure beektaa. Kan ispoortii akkamittiin deebisudha ijoo. Ispoortii akkamittiin deebisu. Amma maal balleessuun qaba beektu ispoortii yoo hojjedhanii maal balleessuun qaba. Harmaa borcii garaadha. Gateettii qofan balleessuu qaba. Kan kanaa achi ispoortii inni kaanii bareeda waan jedhu itti iyyuu dabalaa jechuudha. Isa kan ispoortii hojjedhe dirqama garaadhaa fi gateettiidha. Harma balleessuu qaba. Harbii kan na guddatee jedhee yaadu wanniidha shaayiidha dheeyyaadha. Shaayiidha natti fakkaata. Shaayiin nama guddisaa naan jedhan ijoolleen shaayiin dhugni shaayii qannasii naan jedhanii ani ganama shaayii dhuga guyyaa shaayii dhuga galgala shaayii dhuga yeroo sadiin dhuga. Dhugaa amma fakkeenyaaf dubartiin yeroo deessu fa'aa shaayii fa'aa buna fa'aa dhugeedhuun itti ba'a. Kanaaf nama guddisa deema yaala dhugu. Amma shaayii sana dhiisuun danda'u ga'an. Akka haa ta'u
akkasii kanaaf jennaan ani immoo kanarratti isin hojjedha jechuudha. Kanarratti akkamitti kan argitanii jirtu miti? Kan argitanii jirtu miti? Kan argitanii jirtu miti? Otuu kaameeraa namni waraabee irra bareeda ture. Kaameeraa osoo namni nama jiraate nama waraabe akka barbaadanitti hojjettu bakka akkasinitti tolutti hojjettu jechuudha. Garuu kaameraan ofii koo sirreeffadha. Kanaaf rakkoodha jechuudha. Kaameraa qabatanii kaameraa wannoo godhanii ispoortii hojjechuun hin ulfaataa jechuudha. Akkamittiin hojjedhaanii kan borcii balleessu akkamittiin hojjedha kan borcii balleessu kanaaf kana beektu miti kun ziqqadha achii gad deema kun ilaa beektanii achii gad deema silaa gad deemuu baate irra bareeda ture garuu gad deemu waan hin godhu qabu ana akkasittiin ol ka'e gatta'a. Ani ol ka'e gatta'a jechuudha gad deebi'a ol ka'e gad deebi'a jechuudha kanaaf akkamitti akkasitti qabadda miti natti kofaltuun kanaaf ana hojjechuu sodaadhe. Atoo akkatti hojjedhu isin argisiise kolfa duutu jechuudha. Akkatti hojjedhu isin argisiise. Garuu natti kofaltu kanaaf jedheen hojjedhu. Natti kofaltu isin natti kofaltan yoo isin natti kofaltan ta'e isiniif hojjedha jechuudha. Xiqqoo amma borciin koo homaan jedhu. Ana gateetti manarra baadhamee borciin homaan jedhu jechuudha. Amma tokko homaan jedhu. Amma gateetti koof amma harma koo nan ga'u borciin. Kanaaf jennaani amma tokko homaan jedhu jechuudha. Akkamittiin kaare natti kofaltu. Ganni hojii kee yaaddu si fide kan anaa miti. Akkamittiin kaare natti kofaltu. Isin akkasitti hojjedhu kanatu gateetti na baasisaa na fakkaate nan shakki nan qayyara kanaaf jennaan amma waan ka'e natti kofaltu ka'uuree natti kofaltu waan sodaadhe akkas natti kofaltu jilbii kuniif kun isin caccaba akiidha haa ta'u haa caccabu borciin isin kannasaa jechuudha. Ammatu nama uffata maali harka boodii keewwadhe harka uffata gaggabaaba nama qaqqabu fan nama chasti baasu tokko fakkaadha beektanii. Amma dirqama borciitti kanaa fi hirree kana barreessuun qaba. Inni kana taa'u jechuudha sakaanitti hin bu'u. Dirqama borcii fi wannan baduu qabdi. Ijoollee keenya isinin sodaadhe malee ispoortii akka barbaadetti hojjedha. Garuu isinin sodaadhe. Nama arrabsitu kan koomentii jalatti nama arrabsitu akkamittiin hin hojjedha. Rakkoo na arrabsuufi yoo hojjedhu rakkoon qabu itti bo'aaraa sitti iyyuu kofallaa rakkoo maalii qaba yoo sitti kofallee sin arrabsinu yoo naan jettanii nan hojjedha. Yoommoo dhiisii hin ta'uu sirraan bareedu naan jettanii hin hojjedhu. Ajaja keessan hin deemaa jechuudha beektanii. Akkasii hedduu tokko galatooma qorra koo ho'ifadhee hanbannaati ishiin qorra koo ho'ifadheen jira jechuudha. Xiqqoo achi deemee maal jedhee qorra koo ofirraa balleesseen jira jechuudha. Xiqqoon qorra waan ta'eef beektu mitiire biyya qorra keessa jirra. Kanaaf ani qorra koo guutummaan guututti ofirraa balleessee hin jira jechuudha. Malee akkasii kaayaa ganniitii yaa namni nu gargaaru hin jiru. Akkasumatti qofaa rakkanna kaa kunoo waa qopheeffadheen dhiise. Kunoo kanaan nu taalaa jechuudha. Amma sirraa cufadhee ani sirriitti nu taalaa jechuudha. Guyyaa biraa isin nuuf hojjedhuun kofallaa rakkoo maalii qabaa naan jettan nan hojjedha. Kanallee utaalee isin argisiisaa jechuudha. Kanaan immoo qiriphiidha. Dhugaa rabbi qiriphiidha. Hin sodaadha akka itti utaalu. Amma furdadhee suman garmalee furdadhee utaaluu sodaadhee baasin itti fakkaata miti wallaahi nan utaala. Sakkamiin utaalala yeroo dhibbame yeroo 10
yeroo diddamana nu taala otuu walittiin kutin jechuu garuu sinfilla biititti nu taalu na arrabsitu boritti na arrabsitu akkasi kabajamtoota keenya waan nu daawwattaniif hedduu tokko galatooma laayikii godha laayikii naa godha isin jechuun barbaada.